Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin akkam ooltanii, akkam jirtu. Araarri fi eebba Waaqayyoo, kadhannaan giiftii keenyaa kan nu barbaadamii, eegumsaan ergamoota Waaqayyoo, waadaan qulqullootaatiif tolootaa hunda keenyarra olee bula baraana jiraatu. Ameen. Sadaasa 21 maaliif akka inni kabajamoo kutaa tokkoffaa isaatiif lammaffaa isaa waliin barannee kutaa sadaffaan isaa immoo maaliif akka inni kabajamu siniif qabadheen dhiyaadha jedheen waadaa seeneen ture. Haaluma kanaan kunoo maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessaa iddoo dhiyoo biyya alaa iddoo fagoo kan jirtan maqaa Waaqayyootiin kutaa sadaffaa isaa siniif qabadhee dhiyaadheera. Gabaabsee kunoo akka jaalala Waaqayyootti. Dhugaadhumatti sadaasa 23 wanta inni kabajamuuf kutaa sadaffaa isaa keessatti Taaboti Tsiyoon inni Waaqayyo abbaan keenyaa Museetti tulluu seenaa irratti itti kenne guyyaa inni itti biyya Itoophiyaa seenedha. Akkamittiin biyya Itoophiyaa seene? Karaa eenyu seene? Bara meeqa keessa seene? Kan jedhu abbootiin keenyaa akkuma barreessanii caafamee jirutti kitaaba qulqulluu keessattis barreeffamee akka jirutti kan inni seenee dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waggaa 1000 durseeti. Bara mootittii Saabaa. Mootittii Saabaan bara biyya Itoophiyaa bulchaa turte. Sana keessa mootichi Solomoon mana qulqullummaa fakkeenya samii sararaan ijaaree bifa ajaa'iba ta'eetiin ijaaree erga xumuree booda ogummaa ajaa'iba ta'een biyya Israa'eliin akka inni gaggeessaa jiru hojjetaa maallaqaa ishee maqaan isaa Taamiriin nama jedhamurraatii seenaa isaa dhageesse. Haaluma kanaan kennaaf badhaasa garaagaraa qabattee gara biyya Itoophiyaa irraatii gara biyya Yerusaalem deemte. Kennaa isheen qabattee deemte keessaatii ilkaan arbaa, warqee diimaa, urgooftuu fi dibata garaagaraa fudhattee deemtee jechaadha. Haaluma kanaan deemtee badhaasa kana laatteef mootichi Solomoonis guddaa harmee kana jaallatee erga jedhee booda iddoo garaagaraas ni gaafattee waan natteef kan biraa hundumaafis hin milkoofte. Egaa isa kana guyyaa biraa waliin barannaa. Achumaan jaallatee ajaa'iba Waaqayyoo ta'ee haadha manaa godhate. Ji'a ja'achi turtee ulfooftee deebitee galte. Mootichi Daawitis gaafa sanaa isheettis gammadee isheedhaafis kennaa kenneeraaf. Kennaa inni kenneef kennaa qubatti kaa'atamu kenneeraafi kennaa lafaa qabeenya lafaadha biyya Yerusaalem keessatti kan argamu. Dhugaadhumatti tulluu Mooriyaa iddoo abbaan keenya Abrahaam mucaasaa Yisihaaqiin itti aarsaa dhiyeesseeti haga laga Yordaanositti kan jiru. Tulluu Qaraaniyoos irraa kaasee haga Beetaniyaatti kan jiru. Beetlehem dabalatee jechaadha qabeenya godhee laateef jechaadha. Waa'ee isa kanaan ilaalchisee kitaaba qulqulluu keessatti barraa'ee jira. Tokkoffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 akka 13, lammaffaa Moototaa boqonnaa 9, akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 42 irratti, wangeela Luqaas boqonnaa 11 irratti waa'een seenaa harmee kanaadhaa barraa'ee jira jechaadha. Andimtaanis kana bareechee hiikee jira. Haaluma kanaan edda galtee booda mucaa ilmaa deesse. Maqaan isaa Ibnakum jettee moggaaste. Ibnakum jechuun ilma mootichaa, ilma ogeessichaa jechaadha. Mucaa kanas amantiidhaan guddistee yeroo inni dhaqee nama waggaa 20 gaafa ta'u abbaan koo meerri natti himi jedheen. Ogeettii waan taateef gaafa sana akka haala ogummaa yeroo sanaatti footoo isaas kaafattee galteetti waan ta'eef abbaayeen keelaa kunoo kana fakkaataa jetteetti himte. Eessa jira jennaan biyya Israa'el jette. Umriin isaa waggaa 22 gaafa ta'u isaattis xalaa barreessite. Kunoo mucaan kee dhufaa jira simadhu jetteen. Achumaan gaafa sana qalabatii inni gaafa sana kenneef akkasuma fakkii gaafa sana kaafattee wajjin ergite. Innis mucaa kootu biyya Itoophiyaadhaa dhufaa jira waan ta'eef ba'aa simadhaa jedhee namoota hundumtuu ba'anii simatan. Erga ba'anii simatanii booda ofiisaa teessuma sarnaa biraa teessisee mucaan kun na beekamoo nan beeku. Mee akkaataa inni itti sakatta'ee na hubatee na simatu ni ilaalaa jedhee dhaqee nama kee taa'ee jedha. Mucaan garuu harmeensa ogeettiidha waan ta'eef footoo isaa sana ilaalaa nama kana ilaalaa nama hundumaa keessa naanna'ee irratti lafa dha'e. Yeroo kana maantilik jedheen
Maantilik jechuun afaan Oromoofaatti yeroo hiikamu ogummaa kanaan kan si ergite nama akkamiiti? Akkamittiin si ergite nama akkamiitiin si ergite kuni kan jedhu achumarraan olee bulee maqaan isaa har'a akkuma waamnu Minilik isa jalqabaa jedhamee jechaadha. Minilik jedhame. Haala kanaanii waggaa 3 isa bira taa'ee barumsa amantii baratee biyya bushuu baratee waggaa 25 isaatti abbaa isaa kana wajjinis koppii ol fakkaatu waan ta'eef namoonni gargar baasuu dadhabanii. Kanaaf mucaa kana moodiitii biyya isaatti deebisee gashii jedhan tokko sinaaffaadhaan jechaadha. Inaaffaadhaani haaluma kanaan edda akkas jettanii booda sinis hangafa dhala keessanii waaqayyoodhaaf kennaa jedha waan ta'eef erga hangafa dhala kootii bitanii hangafa dhala keessanii kennaa isaa wajjin dhaqanii biyya Itoophiyaa barsiisanii jedheedha. Akkuma kanaan nagada 12 keessaatti namni 12,000 filame. Isaan sana keessaa hoogganaan isaanii ilma lubicha hangafa lubootaa Saadoq Imbaarim kan jedhamu turedha jechaadha. Imbaarim kan durfamu namni 12,000 filatamanii dhaqaa jennaan akkamittiin biyya taabotii hin jirre, akkamittiin biyya amantiin hin jirre, biyya matsaaf hin jirre, biyya aarsaan hin dhiyaan akkamittiin dhaqna jedhanii mari'atanii taabota Tsiyoon sana akka jaalala waaqayyootti fudhatanii kitaaba Hinook isa jalqaba barreeffame sana fudhatanii aarsaattiin meeshaan kakuu moofaadhaatti dhiyaatu sana hunduma isaa fudhatanii biyya Israa'el keessaa gara biyya Itoophiyaa dhufan jechaadha. Kanaafuu kan isaan dhufanii biyya Itoophiyaa galanii 31dha. Kanaaf waggaadhaan kunis yaadatamaa jechaadha. Egaan edda waa'ee kanaa jalqabneeti dhugaa jiru tokkoon isinitti himaa. Edda sanaa booda edda isaanii galaana diimaa ce'anii booda qilleensi cimaan hin ka'ee bubbee cimaan tokko hin ta'ee Solomoon wanti ta'eera mee dhaqaa taabota Tsiyoon dhaqaa ilaalaa gaafa jedhu taabota Tsiyoonii fuudhameera jedhan lubooti. Hin dubbatina tisita hin dubbatina duukaa bu'aa qabaa fidaa. Yoo galaana diimaa ce'an ta'e immoo yemma waaqayyoo ta'e waan ta'eef dhiisaa deebi'aa jedheen. Gaafa duukaa bu'anii galaana diimaa ce'aniiru waan ta'eef bakka jaalala waaqayyootiif gara biyya Itoophiyaa dhaquunsaa waan ta'eef dhiisaa jedhee luboota sana namoota sana walitti waamee kaksiise akka hin dubbanne. Dubbattanii jennaan hin duutu jedhe. Egaa akka kanaan dubbichi dhokatee hafe jechaadha. Israa'eloota bukkeetti dhokatee hafe utuu dubbiin kun dhokatee namni ta'e har'a nu qasasanii yookaan seeraan himatanii hin fudhatu turan jechaadha. Kanaaf haala kanaan amma ragaa dhabanii biyya Itoophiyaa dhufee jira jechaadha. Dhugaadhumatti immoo biyya Itoophiyaa dhufuunsaas gaarummaadhaaf. Akka isaan booda waaqa tolfamoo waaqessuudhaan waaqayyoon dhiisanii wanti caafameen jira. Waa'ee kana waaqayyo immoo isaanitti aaree mooticha Baabilooniin akka isaanitti erguudhaaf jirus caafamee jira waan ta'eef bara sana keessa hojii harka isaatii kan ta'e taaboti kun biyya eebbifamtuu kan akka dhufu waaqayyo jaallateera waan ta'eef gara biyya kanaa dhufee jechaadha. Egaan akka biyya Itoophiyaa jirus irraa addunyaatti beekamee jira. Bara kufaatii dargii jalaa Giraam Hankook namni jedhamu gaazexeessaan BBCdha waggaa 10 Itoophiyaa keessa taa'ee akka taaboti kun biyya Itoophiyaa keessa jiru mirkaneessee kitaaba taabota Tsiyoon Fillagaa jedhu irratti mirkaneessee caafamee jira jechaadha. Kanaafuu har'a taaboti kun biyya Itoophiyaa jira. Biyya Itoophiyaa keessa akka dhufe lafanni qubatee sannaa jettanii kutaa Baahirdaar haroo Xaanaa keessa jechaadha. Haroo Xaanaa Qeerqoos keessa qubate. Indaa dhugaadhumatti iddoon sun amma irratti hin daawwatama. Gaafa sana taabota kana fidee kan dhufee hangafi lubootaa Imbaarim ilmi Saadoq awwaalchisaa jira. Angaraatti awwaalchisaa jira. Aarsaan kakuu haaraatti dhiyaachaa ture. Meeshaaleen sun hundi isaa achi jira amma irratti. Naa Xaanaa Qeerqoosiin taa'ee Xaanaa Qeerqoos irraati immoo Marxoo Lamaariyaamii Gojjam keessa achi dhaqee taa'eera. Tadeebaba Maariyaamii kutaa biyya Walloo keessa dhaqee taa'eera. Gara kibbaa kana immoo dhufee Birbir Maariyaam Arbaa Minci achis dhaqee taa'eera. Erga sanaa booda garuu Aksum Tsiyoon lafa jedhamu amma kutaa biyya Tigraay keessaa ammas sadaasa gaafa 21 manni qulqullummaa isaa ijaaramee achi dhaqee galee taa'ee jechaadha. Kanaaf hanga har'aatti eessa jirannaan Aksum Tsiyoon hin jira jechaadha. Kutaa biyya Tigraay Aksum Tsiyoon iddoo jedhamu jira. Magaalamti Aksum illee Aksum Tsiyoon jedhamti kan mogga'uu dandeessee kanarraan kan ka'edha jechaadha. Egaa jaalala waaqayyoo taanaan Xaanaa Qeerqoosiin deemee daawwadhee argina harka kootiin naannoo ofii kootiin si'a lamaan sanan tokko karaa adda biraa Aksum Tsiyoonii deemee argeera. Iddoon sun iddoo adda ta'e kabaja adda ta'e ulfina adda ta'e jira jechaadha. Kanaaf gabaabaadhumatti
sadaasa 21 maaliif kabajamaa kan jedhugaa kutaa sadaffaa sadhumaa keessatti tokko guyyaan itti biyya Itoophiyaa seenedha. Akka ammaa kanatti kan lammataa immoo manni qulqullummaadhaa Aksum Tsiyoon jedhamutti ijaaramee taabootii galee kan hin eebbifame kana waan ta'eef waggaa waggaadhaan ni yaadatama jechaadha. Waan nu barsiiseef waan nu gorseef galanni Waaqayyoof haa ta'u.